Abbaan mana kee dhuguma ijoollee sirkaati. Ijoollee diidaati naan jedhee garuu yoo sanii baay'ee wal lollu bakka. Amma haasofni lama ta'e ka. Mucaan tun Bangaali jetti. Ati diidaa jetta. Masiin sirka jetti. Maaltu beekan? Akkam jaarsi kee bar sadii ta'e hammati. Sadin maal ka isaan haasa'anitti jalaan fuudhin ka Bangaalii Sudaanii ka isaan jedhan jalaan fuudhin maaliifi wasaanyin ana haadha mucaa jechuudha. Tibbeeka. Sudaanii kee Musaabin sun nabiyyeedha nuun hin jenne sadakaree. Baay'ee mawalootanii. Abbaan mana kee dhuguma ijoollee sirkaati. Ijoollee diidaati naan jedhee garuu yoo sanii baay'ee wal lollu bakka. Amma haasofni lama ta'e ka. Mucaan tun Bangaali jetti. Ati diidaa jetta. Masiin sirka jetti. Maaltu beekan? Akkam jaarsi kee bar sadii ta'e hammati. Sadin maal ka isaan haasa'anitti jalaan fuudhin ka Bangaalii Sudaanii ka isaan jedhan jalaan fuudhin maaliifi wasaanyin ana haadha mucaa jechuudha. Tibbeeka. Wayita Sudaanii bira galtee nutti hin deebitu jenne bari isa sirraa mormaa ture. Dogoggortee mana chitti hin deebitu lamullee itti deebite. Hardammoo erga simboodhas erga waan akkanaa taate natti himi dhaggeeffata afaan kee qabi natti himi namicha akkana si godhe kana dhaggeeffadhu gaafa namicha kana ani hin dhiisu namicha an bira dalu kana wajjin poolisiidha namicha kana wajji deemee mucaa akkana si godhe hin dhiifnu hin qabsiisa natti himi an siin jedhu diddeen an ulfaa miti diddeen kakanne qabsiisuun barbaanne deebee si kadhachaan turre adda baasee si kadhachaan turre nabiyyeedha nuun hin jenne Sudaanii kee Musaabin sun nabiyyeedha nuun hin jenne sadakaree. Isaanillee osoo ta'e rakkoon qabu beektaa osoo konsartii deemee akka namaa bashannanee yookiin mootuu jedhee of argee akkasittillee homaa rakkoon qabu akkasillee hin taane jechuudhaani. Walumarra ture. Jechuun ammaree mucayyoo tuun illee kun mucattii mataa jabaattii manaamin jetti sanuma uummanni dhugaa keetii fi kaan siyaa beekuu fi alaa kullaan ati amma waggaa 5 Dubaayii kan teettee akkamitti manuma citaa wayillee hoolota wayillee biyya birrii ergitee bittee rabbiin kennanne homaan qabdu biyya kama dhugaa rabbi si arguutti. Wala rabbina shahidi waliin waan qabu garuu maatiin kiyyaa rakkoo qabu na gargaaran yoo galee yoo biyya ga'e rakka doon inshallah yoo rabbi jedhi jechuudha. Amma gaafa dura biyyaa baatu maatii kee gargaaruu biyyaa baate amma immoo osoo ati waan ergin warrummaan kun eessaa fuudhee si gargaara. Anama jechuun yeroo wayii akkanuma akka kee kana waggaa 9 Suudii taa'ee harka qullaa galee manatti warri fuula natti guuran baatii lamaa sadii taa'ee deebi'ee eegasii baara gubbaa ga'ee gisee an birrii naa ergaa jedhuun abbaan kiyya birrii naa erguu dide harree matakkitti laatu gurra naa ergaa jedhan didee akkasitti dallaalaatti boo'ee deebi'e. Warri illee gisee tokko yoo gaafa wuccaa garii jiran hin yaadatin gaaf biyya galtee warri illee garaatitti jabaata waan kana akkamitti ilaaltee galuu kana. Yoo warruma jaarsaa barbaannee jaarsa keetiin si araarsinee ilmillee abbamaan tolaa warra jaarsa keetiitti galte hoo jechuufiidha. Intaltee amma dubbii kan. Laan barbaadu. Baay'ee mawalootanii. Abbaan mana kee dhuguma ijoollee sirkaati. Ijoollee diidaati naan jedhee garuu yoo sanii baay'ee wal lollu bakka. Amma haasofni lama ta'e ka. Mucaan tun Bangaali jetti. Ati diidaa jetta. Masiin sirka jetti. Maaltu beekan? Akkam jaarsi kee bar sadii ta'e hammati. Sadin maal ka isaan haasa'anitti jalaan fuudhin ka Bangaalii Sudaanii ka isaan jedhan jalaan fuudhin maaliifi wasaanyin ana haadha mucaa jechuudha. Tibbeeka haadhuma beeka bakka irraa fi. Maala isaan maalti beekan? Eeshi diidaa naannoo kam amma yoo diidaa jettu dubbiin illee dhanallee tuuti bara illee ijoollee diidaati maqaa walitti nu badhe. Abbaanuyyuu diidaa odhalaa. Diidaa yoo jettu anallee maqaan nama de ilma kennaa gaachuu qabna. Diidaa naannoo kam. Naannoo beeku wallahi naannoo isaan beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Gosa hoo? Gosa sallee. Gosa sallee. Maqaa isallee beeku.
Arsii ta'uun beeka. Maqaa isallee hin beektu. Hin beeku wallahi mana ijaazaa siisoo naasoo qeedheen Dubaay hojjedha ture yoo sadii. Achi mana ijaazaa siisoo qeedheena fidee yaani baay'ee wal akkamiin wal barattan dura atii fi akkamitti wal barattan? namitti madhallee qabaa bariisa jechuudha. Isa namitti madhallee qabaa micatti waan hin beekne keessa seentee laayiti malee akkanuma waan hin beekne keessa deemtee. Micatti gaafatiin jaarsan qabnee dadhabnee nurraa yaarree dhumarra itti beebar garaan na gubatee itti beebar jaarsa keessatti sirriitti gasi qabuu qabu jedhani dubbiin tiyya siyaasa qabdi. Kasiin jedhu aadii bahee namaan lolu hangitee hunda itti beebar. Amma isa atiif abbaan manaa kee akkamitti wal baratan gaaf dura? Gaasiri yaanii tokko irraan wal barannee tokko irratti dubbise jechuudha. Akkanuma yaanii dubbisee mana ijaazaa naa barbaadii jedheen. Jennaan sii barbaadaa naa barbaade chaarjaa jira yoo sanini baay'ee wal lollee jechuudha. Amma ijoolleen beekan hin jiran ijoolleen Oromoo kan itti madhee jiran. Akkati dirqamaan akkana na godhee jira jedhee ijoolleetti madhe qabu. Ijoollee Baalee keessaa jechuudha. Qoy. Isi dhiirri Baalee beeraan argatu. Gaafuma dhiira Baaleetti Angkasiin jedhu walumaa gala dhiirri arsii saree bakka hawwannoo kanatti baalage anasitti arsiin sadiinu bakka daabbooti na dhagaye kaa na dhagaye ammatti na dhagaye amma gaafi maansi gaafadhu qofa deebisi dhiisi waa'ee galuu waa'ee tikkeetii xiyyaara waa'ee minaamini dhiisi dhiirri arsii jaalalan beeytu Nama keessa keettee nama biraa fiiguu malee akkatti dadhabne na dhagaye. Amma kasiin jedhu gaaf duraa wal bartan tiktookii wal bartan mana kiraanaa barbaadi jettee tole jettee dhayidhaanii si sossobee homa rostaantii homa kana kiilolee si fideetini. Waa'ee kana dhageeffadhu kiilolee homa si geessee si affeeree sossobeetiin jaalala si qabsiise moo giddiin si qabate gaafdura walitti dhuftan akkamitti yaadattanii walitti dhufeenya keessan kan gaaf duraa sana. Jechi kaa jaalalli namoota hunda wal jaalata alhamdulillah. Ammas ima jaaladha jechuudha. Abbaa manaa kootiitti rakkoo hin qabu. Anis hin jaaladha anis na jaalata garuu mootu akka tasaa qabamee gara biyyaa galee jira sun jiru jechuudha. Amma anis galuu Jariin kaabannaati isheen jettee maqaan kee. Haliimaati jariin piriisi waa'ee qabamuuti tarii nama waa'ee walitti dhufeenya keessatti jaalala gaafa walitti dhuftan sani kunoo mana kiraan naa barbaade jetteeni. Eega mana kiraa si barbaade gaafii jaalalaa situ gaafate si qalbiin isarra buute moo isa si gaafate eenyu dura jaalala. Seenaa. Fooziyaa hoo beektaa? Mbeeku ishii. Kazeefu beektu Fooziyaa akkamiin wallaalte? Amma galuu dandeessu kan beekamu. Okay. Seefuun kun maal keeti? Laa ijoollee bira na fidee yaani ijoollee biyyaati yaani Oromoo jedhanii bira na fidanii yaa buugatu. Oromummaa bira dhayite moo fira isin? Firummaan qabu. Kunoo wannoo jedhu inni durbitti dhiye jedhu. Durbitti katee maal godhaa baasee na darbiree kaarra durbi jedhee firummaadhaas gahe. Eessumni kee hin beekaa? Ani hin beeku eessuma hin beekne eessuma kiikamee kumaa baasee na darbe. Birrii Suudii irraa obboleettii Suudii qabdaati? Hin qaban obboleettii Suudii bileeyyanti. Birrii fi ergisiise Suudii irraa mucaan? Firri eessaa har'a firri ba'e har'a eessaa firri argame. Gaafa alatti osoo du'e har'a baranii du'e jedhama. Eessaa har'a inni firri naa ba'e ani eessuma isiiti jedhas ba'e. Hin beeku sumayyuu yoo Oromummaa taate bira taa'ee jira. Waa takkaa walitti hin qabdan? Maa walitti hin qabu. Sin beekuu jetti kaa kunoo ati giddiin fira taata fi ammoo? Fira katee maalan na darbe. Ergisiin nan beekne rakkoo hin qabu. Gaafa an kadhadhee Sudaanii jala hin deemin jedhuun san eessa dhayte? Taa'ee har'a hin boottaa gaafa sin jedhu san eessa dhayte? Hadha jala deemtaa booddee kararra teessee boottaa taa'ee Haliima siin jedhee gaafa nan si kadhadhe.
gaafan akka maleekatti jaaladha jettu sani maleekayyuu isatti hin qixxeessu gaaf jettu san eessa jirta? Har'amoo online kanarra baasee maaltu nama duratti boochise maal si kadhachiise gaaf san eessa dhayte? Sagalee akkas jettee Barbaadu sagalee kan kee hulluu si dhageessisa. sagalee akkas jettee ni gorsi nu dhageessiti bari sirki keetirra nu dhageessiti. Lammii koo kadhachuu naa wayyaa. Lammii koo kadhachuu naa wayyaa. Kadhachuu lammii Itoophiyaa kadhachuu naa wayyaa. Bobbaastee aduu keessan nagaa yarra isaa fira. Sudaanidha jiru. Sudaanidha ta'e amma sitti yaasa. Eessa artee asutta? Itti na yarumsiifti. Halima hanga deebite gaafa asii baatee shaanxaa osoo ijoolleen bakka hojiitti deemtaaf seedu baatee fudhattee deemtee isa bira galte. Isa bira turtee gaafa inni ofirraa si baasee si ari'u. Ijoolleen nutti hin deebisin naan jennaan maal jedhe si deebise? Maal sin jedhe si deebise gaafsa maal jedhe si deebise? Gaafa nu nutti hin deebiin jenne eessumni kiyya maqaa isin dhayinaa jedhe isa isinii madhanuun jettee diddee deebitee hin ciifne. Wayita Suudaanii bira galtee nutti hin deebitu jenne bari isa sirraa mormaa ture. Dogoggortee mana achitti hin deebitu lamuullee itti deebite. Har'ammoo dhageeffadhu. Erga simboodhas deebi'e. Erga waan akkanaa taate natti himi. Dhageeffadhu afaan kee qabi. Natti himi. Namicha akkana si godhe kana. Dhageeffadhu laa. Gaafa namicha kana ani hin dhiisu. Namicha an bira dalagu kana wajjin poolisiidha. Namicha kana wajji deemee mucaa akkana si godhe hin dhiifnu hin qabsiisa. Natti himi ansiin jedhu. Diddeen an ulfaa miti jettee diddeen kakanne. Qabsiisuun barbaanne qaba. Deebi'ee si kadhachaan turre adda baasee si kadhachaan turre. Amma dhageeffadha. Nabiyyiidha nuun hin jenne. Suudaanii kee Musaabiin sun nabiyyiidha nuun hin jenne eessa dhagaree nabiyyiin zinaa dalaga. Beeku siyaani asitti waasaa deebisatti heerumeeti. Jaarsi keeyiiti. Amma Saifu gorsa kee keessa amma akkasii amannuuf ragaa feena ragaa sagalee qabdee fi isii gorseeru wasaappi kan fintamuu isin biraa Sitti kenna taa'e rakkoon qabu. Okay rakkoon qabu taa'e. wal fixxe Sagalee baasaa jira kun. Ooya faji baraana tokkichaami. ayyee sagalee baasa Namni karaa fedna irriba dammaqaa jira waa'ee isii kaafna. Shayxaan nuun ka'a waa'ee isii yoo kaasa. ayyee Mana keekumanni keessan keessatti. ummata mana sappoorti gootama isirraa gannaqee isinichi godha koofiyaa ol darbitamu Sappoorti nurraa ol darbame sappoorti nurraa mana bilaasha seetan akka teessanii bashannantan ummata hudduu dhage waa'ee Nuun nuufiti siin jee nuti Suudaanii. deemtanii karaata sobiin salaattanii maal abbaa keessanii gootan as jala fira warroole walitti araamsaa jirta. Koppiliinkii godha guys, koppiliinkii godhaati sagalee wayita ijoolleen isiin asli waan wali haasaasan asli yeroo takka waa dubbata. Sagalee wayita ijoolleen mana ijaazaallee nutti hin deebitu jedhanii. Sagalee si Dhageeffadhu sagalee qofaadhaan. Waan ijoolleen jettuun mana. Zooree taniin gisee fedhe galee halaakee fi jiraachuu barbaadu. Maaliif jennaan edabattee deettu yoo siin dhiqishmannaa jedhee baluuf ba'ee jettaa baluuf ba'etti asiin na himatta achiin akkoo himatta achiin abdii himatti. Yookaan ammoo yoo bakka ishee jedhamte maqaa namaa sattaadha. Akka hattuu shaakkaa argattee harkaan baatee kaatee amma ammoo gara deemtu dhabnaan dhufta dura deemtee deebitee cakkisee ammallee lammaffaa maalii dhabeef jedhu. Abshina nae dini komunitas ada jadi zasedeni naik ke sini jadi akan selai sini jadi akan minat mas Sitte ol berarti mulai menami jadi sini jadi naik ke sini waan barbaaden dhageessi. Lambi keetti jinyatu mirga guutuu qaba. Sin beeku bakka. Nan beektu sin beeku. namni gadi kana Suudaanii soo jigutti ittiin talbaalage. Sudaani miti ilmu Oromooti. Ilmu Oromooti Sudaani miti. Sudaani yoo ofii isaaniitti birrii irraa nyaatanii jiraatan birrii isaanii dhalanii haa kafalaniifi. Sudaani hin beeku.
bira hojjetu galees. Bira hojjetu galee ji'a tokkoo fi bultii 15 qofa hojjedhee biraa bahe. Hin beekuun. Suudaanin jarri ittiin maqaan si balleessan kun jaraaf maal ta'aa? Beekuun isaanii waan isaanii ta'u isaanii fi isaantu walitti beeka. Birri irraa nyaataniitiin. Qoy. Lubbuu ludduun hin baatu sodaatini. Suudaanin maal ta'e himi waattu jira. Jarri kun Suudaanin wajjin dalaganii dallaala. Beera Suudaanii keessatti ijoollee. Yoona isa waliin hojjetan. Isa waliin yoona birri irraa nyaatan sii kenninadha. Aniin yoona birri irraa nyaatan duuba. Ani immoo jaalallee beekama mataa ofii danda'e qaba. Asirratti waan